kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaa lammaffaa mana barnoota bu'uura boruu feeneet magaalaa baroodaatti kan argamu qabannee dhiyaannee jirraatii walaloo barattuu ayyaantuu maammadeetiin kan eegallu taati turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennam. Ana maqaan kiyya ayyaantuu maammadeen jedhama kanneen bal'atu feesisu walirraa guban halkeessaa guba qofa halkee afaanii jallisaa walaloon barumsaa walumsa walatti seenaa kee qaladhu hundii dargaggummaa walumsifladhu ogummaa gonfachuuf sirriitti qaaddi jireenya fooyya'aa barumsa filadhu ogummaa gonfachuuf sirriitti qaaddi jireenya fooyya'aa barumsa filadhu daldalaa fi qonnaanis qoombii barumsaa bu'aa gaarii fi Wataraati nomna dargaggoon baratee biyya isaa jaalataa faayidee isaa dhiisee kana kutantii dhukkubsatoota odeeffannoo balaa lafarraa dhaalfatta dargaggoon baratee biyya isaa jaalataa odeeffannoo balaa lafarraa dhaalfatta waan dhaggeeffataniif godhatama. Barataa Adinaan Jamaal walaloo ajaa'ibaa tan ergaa guddoo dabarsitugaa barnoota irratti qabatee nuuf dhiyaatee jira nu waliin daawwadhaa isiniin jennam. Har'ani gammannee gammachuun guddaadha eebba ijoollee teenyaa nu har'a arguudhaaf mee ijoollee teenyaa hamilee kennadhaa mee ijoollee teenyaaf hamilee nuuraadha. Bu'uurri barnootaa sirraa jalqaba daa'imman barsiisuun bu'aa guddaa qaba abdii egereetiif ijaarsi jalqaba kanaaf daa'imman barsiisuun dirqama yaa sabaa kanaaf daa'imman barsiisuun dirqama yaa sabaa. Daa'imman baratanii bakka guddaa ga'u dhaloonni gubee kun abdii sabaa ta'u baras keessa jiraa kan doktara ta'u baras keessa jiraa kan bulchiinsa ta'u. Kanaaf barsiisaa bakka namaa haa ga'u daa'imman barsiisuun dirqama keenyaa ta'u daa'imman barsiisuun dirqama keenyaa ta'u. Way ijoollee teenya laalaa bareedina way ijoollee teenya laalaa mee bareedina gammachuu isaaniitiif nutis ni gammanna ilmi kee daa'imni kan jiru sammana silaa hin barsiisee arra jetta sheena silaa hin barsiisee arra jetta sheena. Kan asin jalqabee yoomillee hin kufu bakka namaa ga'aa karatti hin hafu daa'imman keenyatti wanni ta'e gufu daa'imman keenyatti wanni ta'e gufu bu'uura barnootaa isaan dhabuu dhabu daa'imman barsiisuu dhabuu yaalammii koo sammuu daa'immanii kufaatiidhaaf sarbu daa'imman barsiisuu dhabuu yaalammii koo sammuu daa'immanii kufaatiidhaaf sarbu sammuu daa'immanii kufaatiidhaaf sarbu. Namoonni baratan nama bu'aa qabu diinagdee guddisee kan biyya gadhaabu biyya guddisanii addunyaa dhaqqabu addunyaan dorgomuuf asirraa jalqabu addunyaan dorgomuuf asirraa jalqabu. Barnoota ammallee barnootaan qaroottee nama addaa taata mataa kee jijjiirtee biyya kee jijjiirta dhaloota boriitiif seenaa dabarsita. Galmee feesbuukii irra galmeessita barnoonni ifaadha siif kenna furmaata barnoonni ifaadha siif kenna furmaata barnootaan bal'isii keessa sammuu keetii beekumsaaf bu'uurri hundeen barnootaati barumsi ifaadha ibsaa dukkanaati barumsi ifaadha ibsaa dukkanaati. Bu'uura kan ta'eef bulchiinsota keenya barumsa argatan bar daa'imman keenya baay'ee galatoomaa yaa hawaasa keenya baay'ee galatoomaa bulchiinsota keenya. Kanii qopheeffadhee xumureen jira tokkummaan jiraadhaa tokkummaan naaf tura. Dhaammadhu dhaamsi koo xumura ijoollee barsiisaa barnootaan ijaara ijoollee barsiisaa barnootaan ijaara baay'ee galatoomaa. Dura bu'aa waajjira barnoota aanaa gooroo guutuu kan ta'an kabajamoo barsiisaa Roobaa Yuusuf iddoo waltajjii kanatti argamuudhaan barattootaa fi barsiisota maatii barattootaatiin baga guyyaa eebba barattootaan ittiin isin ga'e jechuudhaan ergaa isaanii dabarfataniitti jiran. Kabajamoo obbo Saamu'eel Girmaa Dursaa garee ispeeshaalii waajjira barnoota kabajamtuu barsiiftuu teenya Samiira dura buutuu mana barumsaa bu'uura baruu
akkasumas kabajamtoota maatii barattoota Katalee, barattoota Abdii Boruu, barattoota Dhaloota Egeree. Kanaaf guyyaa eebba maatii barattoota kan bara 2017 geessan baga jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaan lammaffaan mana barnoota bu'uura baruu feeneet magaalaa Baroodaatti argamu kan hanga ammaatti isin daawwachiifne kana tureeti qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.